seenaa eenyummaa fi bulchiinsi sirna gadaa isaa awwaalame akka lammii lamadaatti ilaalamaa ture kana hundi keenyaa ni beeknaa jechuudha. Sirna nama nyaataa ajjeechaa fi gidiraa honggan qabne nurratti raawwachaa turee fi harkoota gabrummaa humnaan nurratti fe'ame ifirraa darbuudhaaf ummanni Oromoo waloodhaanis deematayyaadhaan qabsoo handootuu gaggeessaa ture. Waraana seenaa qabsoo Oromoo fi Oromummaaf godhamte keessatti lolli calii calanqoo fi harka muraa fi harma muraan aanolee akka faajjii bilisummaa diddaa rooroo gabrummaatiin godhamtetti ilaalama. Sirna gabrummaa jaarraa tokko waliif nurratti raramee irraa fakkisiisuuf gadaameessi Oromoo gootootaa fi hayyoota hedduu dhalche. Gootota akka Bakar Waaree, gootota akka Elemoo Qilxuu, gootota akka Jaarraa Abbaa Gadaa, gootota akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, gootota akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, gootota akka Mucee Aamman Mucee, gootota akka Yaayyaa Alii Siree, gootota akka Nagarii Tulluu, qabsaa'ota akka Sheek Bakrii Sabaloo, qabsaa'ota akka Dr. Mahammad Rashaad, hayyoota akka Obbo Jawaar Mohammad, hayyoota akka Pirezidaant Obbo Lammaa Magarsaa, hayyoota akka Muummee Ministeeraa Obbo Abiy Ahmed faa, Muummee Ministeeraa Dr. Abiy Ahmed faa qofa osoo hin ta'in gadaameessi Oromoo goototaa fi hayyoota gameeyyii miliyoonaan lakkaa'aman nuuf arjoomee jira. Fuullee bakka amma jirru karaa achii iddoo weellisaan beekamaa fi jaalatamaan Mustafaa Harawwee fi sabboontoonni biroo haala suukanneessaa ta'an ta'een itti ajjeefamanii. Mustafaan Harawwee haala suukanneessaan kan ajjeefameef yakka hojjetee osoo hin ta'in afaan Oromootiin sirbuun isaa akka yakkatti ilaalamee akka maleetti akka galaafatamu sababa ta'ee jira. Uummanni keenya qabsoo hadhaawaa obsa nama fixachiiftu kan aarsaa fi wareegamni lubbuun baay'ee itti kafalame kan qeerroo fi qarreen gaggeeffameen waaroo gabrummaatirraa maree darbee jira. Dhiigni qeerroo fi qarreeleen keenya kaleessa duutee isaanii saba isaaniitiif laatanii qoma isaanii ammoo diinaaf kennanii daandii irratti dhangalaasan har'a roga afuraniin haala kanaan walitti qabamnee bilisummaadhaan akka mari'annu nu taasisee jira. Qabsoo Oromoo keessatti hooggansi jijjiiramaa amma jiru karaa dimokiraatawaa fi qabsoo nagayaatiin mirga uummanni Oromoo humnaan dhabe akka deefatu shoorri isaan taphatan kan laayyootatti laalamuu miti jechuudha. Gaagama xiqqaadhaan bu'aan olaanaan akka dhufu tarsiimoo kaayyatanii mirgoota uummata Oromootii fi sabaa fi sablammootaaf qabsaa'anii jiru. Qabsoon uummanni keenya qeerroo fi hooggansi jijjiiramaa taasisaniin imalli jijjiiramaa jiruu fi jireenya uummata keenyaa bu'uura irraa jijjiiruuf abdiin irra kaayame eegalamee jira. Qaamni imala jijjiirama kana deeggaru akkuma jirutti